ساعات دلقة على كنت تكبر دابو جولن توك متاز ولن إياه أبو كمال ما كسن نتسق أبين بيجامته والله نركز كذا وأنا ممكن يا ساق بوسة تلي اسمه ما أبو تدفع ركابك تدفع ركاب Kira mana mak kafal? lama kita mau kenal gitu. Iya, gitu. Wiya cufa yu. Kira mana dawar sujud sabeta? Dalaga enta tu. Kira mana kafal tanah mana gati sam? Kene wese? Kira mana atijia hunda? और इसी ग्राम अपराधी लेंका फल्ले इफाकन ले सरे चुहुजु कमशानी लेंका फल्ले सरे चुहुजु जिया हुंदा युवती ग्राम मना कना अयकिते का फल्ले तुंजिरतु मना कना गतीसी देवी ग्राम अपराध मना कना नव अपराधी के नुते देवी मना गतीसी जिया रुफु सद्दमत यो हिंका फल्ले थाती इफाकी कमशानी ले ओली कब्दे उनका फल्ले मना कना गतीस्ता अक्कासी बेकी ग्राम मना अपराध كلام أنا برباد ثاني من قتيسي من كريف فجوا كذا. هذا اللفتة جداني بوليس سوى أنا أسكت هسباز. بيك. Mucaan kun illee dhufuu didee mucaan kun dalagaa dalaguutu hin jiru. Boosaa fi moo qabnaa ramma. Aye. Abo. Akalzin. Amma dhufa la. Nagaa bro. Nagaa. Agak mulai ati koi dah gua orang dia kena. Mali koi, hero home the city man. Ya abu kadis. Abu Allah bahkan tanah rib. One aja kita sampai dah. All far utang dia balas. About this canon in town belum Abu di bawah kalau ada ni juga. Pasti Allah kau sedih nak. Ini masa itu tu mah. Abu amalnya tu asal ini tu rokok masih. Abu kan ini orang mana aku sejak itu. Review sekitar. Achi keessa laala achi keessa gaa. Bangoonni xiqqoo sun. Abu kasih lihat atau bisa. Asal kana. Mucaan kun barnaa dalagaatti hin jiru. Amboosaa fi kana booda onni isa waliin onnee jiru. Aka abu na dis ani lagi guyya dur mayu gize oli dalag nur rayu akan na Masih mulan. Gak bukan awan jadi bektamti. Man sini abu ka. Bosa sih kesana nasi umat. Abu na dis ka. Masih mak saya begiatit. Wan sih mukesa. Yo bosa sih kesana. Cow ujin tu rak ketar gamtenin bekta. Hamza abu kana sitina gani de ha. Abu turte ertu wallahi ka. Hai. Kanaafuu amma guyyaa kana keessatti xumurree fi hoon baasin jechuudha. Namichi dhufee nutti arguu danda'a. Hamza akkam jedhu? Dhiisam kana boosatti ni mucaan dalaguu didee jira. Abu Hamza dis ka akkasii jedhan. Isaa dhiisa. Waa akkam jedhu? Nama ni. Glory reeks sadi seekana. Abu ka inle dalaga wanta nanti kin anjire ida tanase pesan jedhan. Kana siifuudhiiti. Asitti garas dabarsi anas mucaan as dalaguu jira. Saa bas wan kana. Sirreessa. Tiki bakka bishaan inni itti galchan. Saa. Akka biraa xumurra boo hojii kan. Gaarii bira eegaluu qabna beektaa? Aya gaadi hama gaani dukko arban nan kutu jire miti. Rimni guyyaa mara siin kutaasi. Dalagaan kun waliin nu kenna mana fakkaatti. Boosni yeroo dhufu hunda numatti kaa'uu jira. Hamza dis ka baruma yeroo cufana cingiraati yaabo. Asuutu waa dalaga. Ashi dafa dalagaa hedduun nu eeggatamee tan dafaati jessa. Hin deebi'a. Abo. Sedem tu sah. Ay gari di. Abo maaf cakap kita, abo maaf cakap kan ika luka sedih sen.
Arkan qabdut. Harkumaan qaba. Eh. Makana beektaa xiqqoo jirame. Ay aboo ka bakka sana na cingalle. Hello. As gara dalagaa takkaan deemu jira bakka boodan sii dawwala. Sikiyoo tanaa beesirreetti ni. Isi aboo. Aboo ka ati maal jechuudha. Aboo maal ishee osoo tan hin geessin tan dimaa tartan. Ati koo masaamee dhufu jammatu akkuma gaaf turan. Sa'a fedhe adu osoo kun dalagamee hin geessin gabalaatti maa tartan. Aboo kuilee. Namtichi kun guyyaa mee onu deebe dalagaan nama maasitti qophe. Ati maa turte. Aboo osoo boosni hin dhufin mee dalagaa tana kun. Maa durtanii kalee isaan akkas jedha. Sorry wallahi sorry bro. Xiqqisho biizii tureeti. Nama kolfisiistanii. Asin aboo kana sirreessa dhufeen sirreessa. Beekan galee. Sa'a. Gaarii. Makiinatti tan harka akkamitti baasuu dha mee agartaa. Ay. Har'a bahuu qabdi. Kola kana ino keessa gaa'ee dhiisu. Kan sun dibii dhiisnee keessa jettanii. Hojii hangaa ta'uu wallaalte. Hanga gaarii gidee baay'ee nuti dhiisa. Dafa makiinaan tu saarbis godhamtee bahuu qabdi har'a. Hin baasnaa. Waree haga qonnaa illee banamuu deebiina. Boosni godhu feennaan rakkoodha. Eeggatti godha wallaan ijaan. Hojii keessan hundayyuu ta'uu. Bakka tuni geeffamtee jirti dhiyeessu. Ay, aboo Ha? Inda ta'e. Aboo maal dhabdaa midhis bakka tan ofirraa geessine. Awaalis mucaan gumannaati dalagaa waan takkatti hin jiru. Isme makiinaa tana keessa seenee wanni godha. Kanaani goosni ittiin jiru. Ha? Beektaa hin kabajaanii goddanyaa nama goddanyaa kana du'aa jechuu hin dandeessu. Bro dalagaa irra goddanyaa inni hin jiru inni himna waan kan waliin dalaguu jirraami. Dalagaan nama sababa nama tokko badutu hin jiru. Ayee boosatti maani gaa dhufu. Makiinaa kana xumurreerraa miti. Tan xumura tan eegalla. Namtichi gaafa kan akkasiin nu jarjar. Ayah akkam bultan? Nagaan akkam. Nagaa keessanii? Fayyaadha? Nagaya? Boosa'e. Fayyaa wallahi. Gurba? Boos. Akkam isin? Tasmaan. Fayyaa wallahi. Fayyaa alhamdulillah. Halluu hojii kun akkam deemaa jira? Halluu hojii homaan jettu. Bareedudha. Bisa jira beektaa. Waan isin lamaan qofa dalagaa jira jaallatan hoo? Mucaan jaallataan aboo dalagaatti hin jiru bardeenya kana. Caluma jira itti kaansil keessaa ganama illee waan hin seenu. Akkasitti dalagaatti hin jiru mucaan sana. Gurbaan kun maaliif hojiin hojjenne qoy? Guyyaa cufaa isachi kute. Guyyaa dheengaddas guyyaa irraa isaa dhalaa kana jala deemu jira. Hojiin dalagu gisee arke bakka hojii hin argu giseen dhufe. Maal rakkoon isaa? Nuti nama dhalaa jijjiiru hojii dhiisee osoo hin ta'in nama dalagee garaaja kana jijjiiree ifillee jijjiiree maatii isallee jijjiiruu barbaadamne. Sirriidha boos. Hiriyoonni keessan dhagaa ani durii gaafa akka keessanii garaaja namaa dhiqee lafa dhiqee kophee namaa dhiqee lafa dhiqee itti qaamee as ga'e. Isinillee arra garaaja kiyya kana hojjetanii hojii jirtan boru nama qaxartan. Arra isinii miti nama 15 dargaggoo akka keessanii qaxareetiin hojjechaa jiru. Bakka keessan kana hojjedheetiin garaaja namarraa arra as ga'e alhamdulillah. Isinoo maaliif hojii tana gad qabdanii maaliif hin hojjenne? Nama dhalaa jijjiiru guyyaarraa osoo hin ta'in nama hundalee jijjiiru nama maatii isaa jijjiiru. Arra maatii keessan tokko dhukkubsatee yoo isin dawwalatee waan akkana martanii ergitaniif moo maaluma isin jijjiiramne keessan. Makiinaan tu arra makiinaan tu erga guyyaamee ergaa seente. Kunoo boosoo madu. Hojiin tu makiinaan tu maaliif hin bahin? Abbaan sirkii na qaxaqqatee mataa shirna godhee jira. Isin maaliif makiinaan hojjennu hojii? Hojii antee dhagaa jira. Masmara diimaa dabartaa jirta. Kana booda masmara diimaa gubbaa jirta. Sababni asirratti hojiirratti wal kabajuun hin jiru. Hojiitu namaatu hojii dhaba malee hojiin nama dhabdu beekadha. Warri akka keessanii hojii jiraatu meeqaa jira dargaggoon? Hojii hin taphatina. Hojiirratti qalbii hin jiru. An hojii hojii saabummaan qiyyaafaa keessan alatti malee hojiirratti miti. Ana kaan isin jaa kana booda masmara diimaa dhumarraa naafeeti. Takka ennaa sirkii tattee malee furatu. Faabiriikuma akkam dalaydati. Ummaa akkam si dabal. Hojii kee marajaa kee guyyaan nagaa jira. Nagaa jiran. An deemeetiin jira. Borus dhufee hojii haaraa sin dhabin. Aboo agarree makiinaa ala dhaabattu takkalee sirreessin. Warra makiinaa sun namtichi ammallees dhaabachuu jira. Boosatti akkatti dubbatu jira. Oriyaa wallaahi billaahi. Isa wayii dhaabatan hidhaa ture. Motor beetii si ana ide abbo shakkaa ide yoo sanoon isin gaafa dhadheenaan isin lachuu biisii ta'e. Amma kaa kun abbichi Singa wallaahi. faddaa maal ree Dubbee makiinaa. jakkatti ilaalla akka taa dhufe wallaahi eenyu ani dhagaadha akkatti dhawu bijaa. Rabbummaa naa beeku akkanitti. Boosni har'a dalagaa irra nama Maaliif na dhaaree yoo ta'e hojii madhiisee deemanii maa wanti na dhawu. Abbaa namtichi saruu akkatti deemu. warra boosni akka malee of ilaalee jiran. Lola. Bosni illee lola. Bosa mti bapak di Bosa sana wallahi Hamza ati bosa kam Namtichi bro namtichi waan hin taane himaa duraan mayyuu. dan nudu mate ada ma nudu mate Arra siidha malee. Shakkaa ture makiinaa sana.
Hai. Nah, ida mu diddena dibena. Hojjatee maal? Anna ana siin jiru inni hin jiru maaliif hin himini? Biizii jettan inni illee makiina takka diimtuu Aboo takka kan makiina jirtu. nama. Isii gommaa hidhu jira. Atin wanna ispiikiyoo bakka ispiikoon jalatta kan jirtu makiinaa samii hidhu jirtana. Aboo nama kanneen hojii irra Nama laali. An laali harka keessaan qabu beeke laali. Wallahi sama ani beeku jedhan ani beeku. Ayyee. Maal yoo ta'e yoo. Mee ina kaamee haa dhufu boos. هيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمت؟ أي والله. أبوستو. أي. أي. مخينا أنا مللي سينو بسني. بكم بللي كتسلات. أبو إيفا ما ياما مخينا كي كنا جسني سيو واجا تكافين دبي دبي. Asii xumuriin si dhiifama garuu meen hin gaafadhaan. Awwa gurbaa. Maal gochuu danda'a? Awwa. Akkamisin? Fayyaadha. Apoosto. Makiina adii kee si kiwwii kan eenyutu hojjete? Hin dubbatani? Meeshaa taa makiinaa taargaan kee si kiwwii kana eenyutu hojjete? Makiina adii kana eenyutu hojjete? Makiina adii kana abbaan makiinaa narraa balleessanii jee meeshaan taane ta garanatti hidhanii jaanii narraa balleessan jee mucaan sil dadaraa jira abbaan qabeenya. Makiina kana eenyu dalage makiina adii kana? Eenyu dalageen dubbatani? Saa ergan dubbanne isin cufa keessan hojii teessanii barbaadu kaan irraa ba'a. Makiina kana si tokko nama dhee? Sawa dheengadda masmara diimaa jee siimeetu jira hojii kan kee balleessaa kee malee bu'aa kee hin agarree kanaafuu waan irra si dabru hin jiru waan irra si dabru hin jiru inuma gonkumaa hin jiru akka obboleessatti akka hiriyaatti si gorsee isin cufa waliin dheengadda hojjedhaa fillee jijjiiraa maatii keessanillee jijjiiraa nallee jijjiiraa jee isin gorsee jiru kana booda waan irra walii dabran hin jiru. Guyyaa isin gorsee jiru kuni mana barnoota wal gorsaa oolanii miti beekee bakka hojiiti. Hojii kee fudhadhuuti huccuu kee fudhadhuuti narraa ba'e fuula agarsiisi fuula kee arguun barbaadu. Hin jiru wanni kana narraa ba'e. Oh, aboo gaa nagaa misi. Abi. Nagaa kamar. Aboo numaan jirtan ebi. Nagaa aboo numaalee bilbiltanii yaa. Beektaami waan hojii Aboo gaa wallahi maali aboo akkama dabsisu nagaraan na deebine godhaan jiru. Ammallee bara iyyamaa isaan gaafachuu dhufe. Ifamaan gaafachuu dhufe. Ammallee egaa argee jennaan gaaboo naallole ammallee aboo sun arguu fedhaan jedhu. Haa gisee sun namaan galu akkaataan dalagaa kun nama. Innis hiriyaa kiyya asii kana gwaarsin hojiin dhufee bakkuma dalagaa tanaa mi'aallee sii kadhadhaan jedhee akkasitti baay'ee tokko walidhaana. Kaliin jedhama. Abdii naan jedha. Abshaa naan jedha. Kasii jaalala. Amma eessa deemu jira? Adamoo adda dalagaa leessiin. Arabas foto waliin oolare. Ada mauli ola. Faaydaa irra ola.
cufa ajena na kafalutu jirtu obbolee sa'atii na cinqu jirta beektaa. Galgala sanaan barbaade ijoollee raadiyoo irraa fudhee dhufan. Ji'a darbe guyyaa 30 kiraa manaa sii kaffalaa naan jette. Naan kaffallee haga maatitti kiraa manaati guyyaa cufa na cinqu jirta mana keessaa gannaa bahe baqa mana na biraatti galuu barbaada boru na biraatti galaa mana keessaa gannaa bahe adaraa naan cinqini kootu mana keessaa bahe. Kuna wicha ngaru wakati bodo la bodo la sini tidak biasa beri barbaade. Ati yoo ki dalagaan qabu jetta ka dalagaan qabne mana kireeffata deemtee nama biraan galtu akka tajaajilaa dhuftee mana kireessite qarshii manaan kaffalu jette qarshii ifaan kaffal kan bishaaniin kaffaltu kan manaatuun kaffalle ati waan biraa maa taasifta mana kee battee kaatee akkana boona jirtaati bakka kootu mana keessaa gadi bahe mana keessa. Kan waan dhufee birii gaafachuu jira mucaan taasisaatiif dalagaan qabu. Kiraa manaa kana yoo finne sa'a 8 abbaa biraatti itti galaa mana kana akkas beeki. Sitti metaanaaniin hin fudhattaa yoo fudhanne taane mana kana keessaa gabe. Maal abbaa kun kiraa manaan kaffalu akkam nu cinqa jedhisee. Akkam jirtu? Yaa galata waaqaa. Kam? Aboo xiqqoo taa'ee fi ani nama kana gadi bahee jira. Ayyaa. Gurratu ana dhaga'e. Maal dhaga'e? Jechuun saahiba tokko asitti kiraa Abboo kiyyaan kun saahiba keetii? Saahiba waliin hojjechaa turre hojii. Abboo hojii maal hojjeta? Akkana mana ciisaa wala kun akka taajiraan dhufee mana kireeffatee qarshii manaan kaffalu guyyaa cufaan qarshii manaan akka fayyadee jibbaate. Dhugaadha maal si fakkaata godhesii siifis dhugaadha innis hojii irra hin jiru ammaan ta'e hojii walii hojjetaa turre achi keessatti xiqqoo boosni isaa sun beektaa uma xiqqoo akkana eeggata. Dammoo rakkoo isaa kan ta'e rakkoo kiyyaaf anaaf jecha ari'ame namni kun. Rakkoo an balleessu makiinaa wayii hinee makiinaa sanii sirriin hinee beektaa deebii abbaan makiinaa sanii boosatti mateenaan boosni hundayyuu nu gaafatanii hundi callisnee jennaan hin ari'anii ammatti hojii irra hin jiru. Ji'a dabreeyyuu akkamitti akka kafaleen ajaa'iba beektaa namni kun namallee waan gaafatu. Abboo rakkoo ofiillee qajeele kana baasee natti himne beektaa rakkoo ofiillee natti himne waan akkanaa rakkadhe naan hin jenne kiraa manaas yoo fedhan nu ari'uu danda'a uma gochuu hin dandeenyu ammatti mee hundaan agamii kiraan isaa. qarshii manaa kuma afur. Saa ayyaan amma kajiya kanaa ittiin kafalaa fi kajiya taa'u hojii hin barbaannaa fi homaa rakkisaa irraa kaffaltu taanaan nuu kenni qarshii maan barbaada gurbaan na rakkisu jira beeku gurbaa kana hiriyaa kan kee taa'e taananii gurbaa kana narraa baase. Sawa. Baasii Sawa, risitii shaampii mura jedhee risitii haa kennuufi? Hin kennaa. Isaafis akka qulqulluu ta'u anaafis akkas wayyaa. Risitii kana deemi kenniifi risitii kenni. Kiraa manaa sirraa kaffalee jira jee dhufuuf dalagii kaffali jedhiin. Gurbaan kun qoosu jira beek. Kiraa manaa kaffalee jira jee dhufuuf kaffaladhu jedhiitti. San ta'uu baannaaniin atummaan laalii furmaata dhahiifi gurbaan kun rakkisu jira baay'ee na dhibi jira. Hojii hin barbaannaa fi wanti beektaa jireenya xiqqoo maatii irraa kana Malah kamu guru sudah sini. Assalamualaikum. Nagami? Akan ini berbacaan. Di stress dis. Tay kau tahu. Anda kan stress aja. Tay marah kau. Tay. Akas ya wala stress ya. Stress aja jirt. Wallahi. Apa di fama mal godani jireenya addunyaa akkas beekta. Life is short. Mungkin malah kamu berarti cerita adanya kan? Ya jireenyi gabaabduudha. Akas jatuh One day is good, one day is bad. Iya. Aku kamu agak tertulisan. Maali jireenyi akkasuma beekta gaaf tokko si gammachiisa gaaf tokko si dallansiisa. Danda'uun ammoo akkuma jirutti Stress ni kiya wallahi bayo amat pada. Alhamdulillah ya tapi dia sana bahasa. Chiikotu hojii keessaa baase. Aku di sini tundi kau wallahi. Kulo kilesar nambiste. Aboo dhugaatu wallahi baay'ee galatoomii dhiifama. Bar makiina sana akkamitti akka hidhee yoon beeku gaafuma sanu isinitti himaa shakkii akkam godhu gaafadhu isin hundi nu biizii jirtan jennaan aboo akkanuma hidhee baasa jedhee hidhee baasee
Gana laal kana michi dhufee deebi'ee himate abshir roomaa miti. Akkasi wallaahi. Ammoo waan jiruun beektaa dirqama nama hojii dabalataa nu barbaachisa. Waan dubbata beektaa boosni. Ammallee yoo haga si ari'e gaabbeera. Ayoo achi deebi'an mucaan sun ammallee kan beektan. Innis hammeenya qabaateeti miti. Akkuma si beektaa akkuma beekamu nama tokko ka waliin jirtu ka waliin dalagdu yoo si biraa deeme akkuma waan addaa yoo si biraa deeme ta'uu takkatti qalbiin tee faana si deemti. Garuu yoo waliin teettan oma akkasii kana hawweeti malee waan qabu beektan. Irra dabriif innis deebinee inshaallah waliin hin dalannu guyyaa tokko. Inshaallah aboo kaabii wallaahi rakkoo rabbi alaa. Akkasii kiraa mana akkasii harkaasi qabdi. Aboo isa dhageette. Aboo akkam si geette aboo. Ganama saniin akkamitti dhufee akkana si gaafatan abchii. Aboo wallaahi biina aboo kitti barri tu nosoo garte barri gwa. Cabs barri na cabsi yoo gabboo isaadha. Baay'ee fadhee wallaahi. Irifat. Baay'ee fadhee. Aboonnis ka maal godhadhee wanta itti nyaatu buddeena isaati. Maali miskiin. Dhagahee beektaa yeroo sanii ariitii qaba dhagahee fadheetuma bira gaddabre akkasii bakka maal gootaree danda'udha. Amma maal kafaluu feetaree? Firaash tokkicha gurgurka. Firaash kun baay'ee hodhaa. Kana gurguriitii kana amadhu. Ani wallaahi waan isa yaadee jira beeku. Algaa kana jalaa baasee gurgureetiin afaan afadhee rafaa jedhee yeroo garuu akkasii. Kanan gurgurtee kafal. Okay. Akkasii. Akkasii yaadee wallaahi. Aboo luugii tokko na kennan maaliif akka na kennan hin beeku. Luugii ati qormaata marfusaati qormaata hojjetaa maal? Okay. Ingiliffa qormaata hojjirta. Maaliif akka na kennan hin beeku. Nasi ilaalaa yoo gamna daffannee jira. Ilaa aboo. Wallaahi billaam. Baay'ee tokko si galata. Agallee maal gara ulu xaartee waan barbaadeetiin kabalaa hin jedhu. Kata sotti dabarsu gammachuu kan kee waliin dabarsitu. Somsaasi wayya. Ifinaaf ogeetiif si yaadu. Akkuma carraa isaa si gabbahuu argee wal agarree wal beeknaa dubbisee salaamtu qabee akkana. Riyyaa jechuun gaachan oliiti. Lakkisi dhiboo sun taane namni sun bara Rakkoo kee fudhatee gammachuu kan kee fudhatee si bira dhaabbatudha. Cinaa kan kee kan dhaabbatudha. Haaluma kamiinuu nirraanfate jabeessi qabadhu. Kabajamtoota keenya hordoftoota keenya kanuma jaalatamtoota warroota nu hordoftan saabsiraayib nu gochuudhaan sheer nu gochuudhaan nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabadhaa isiniin jecha nutis kanumatti waan gaarii tokkoon qabannee isinii dhaanna jajjabeessaa isiniin jennaa hiriyoota keessaniin biraan nu gahaa laayik sheer saabsiraayib nu godhaa bira dhaabbadhaa isiniin jecha galatoomaa baadhaa isiniin jenna.